Ashama kam jirtu hordoftoota Oromiyaa Media Network keessummaa tokko nuuf biraa qaba. Keessummaan koo nama qabsoo uummata Oromoo keessattis ta'ee siyaasa biyyattii keessatti maqaa guddaa qaban obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo waliin dhimmoota garaagaraa irratti turtii gabaabaa kan taasifnu ta'a. Obbo Leencoo yeroo keessan nuuf kennitanii as istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waan afeertaniif anis galatoomaa isiniin jedha. Tolega akkuma seensa irratti kaasuudhaaf yaale obbo Leencoon qabsoo uummata Oromoo keessattis yeroo bal'aa dabarsaniiru baroota hedduu keessa turaniiru ammas keessuma jiru. Darbee siyaasa biyyattii keessattis nama maqaa guddaa qabanidha. Mee waa'eedhuma keessan irraa kaanuuti. Emallee qabsoo obbo Leencoo fi waallan isaanii eegalan amma sadarkaa maaliirra jira akkamiin ibsitu meesin? Qabsoo sadarkaa itti gochaa jirru ka duraan irraa jijjiirameera. Wanti nama gammachiisu hooggana haaraa argateera uummanni Oromoo. Qabsoon Oromoos hooggana dandeettii qabu, murannoo qabu argateera. Nu ammaan booda hojii ijaarsaa hojjechuudha. Warra biyya bulchu kana gorsuu, jajjabeessuu, yoo isaan waa dogoggoran immoo balbala cufannee kun inni dogoggortan jechuu sadarkaa sana jijjiiramee jira amma hojiin keenya kiyya kangoo keessattuu. Tolee keessumaa yeroo ammaa gaa isin namoota jijjiiramni qabatamaan biyyattii keessatti dhufeera jettanii amantan keessaati yeroo garaagaraa gaaffiif deebii miidiyaalee waliin taasistan irrattis nan argaa. Haa ta'utii gama birootiin immoo jijjiiramni barbaadamu hin dhufne yookaan immoo sadarkaa barbaadamutti miti jechuudhaan imaluma qabsoo kanaan dura tureen itti fufuuf kan filatanis jiru qaamni qabsoo hidhannoo keessa jirus ni jira. Mee dhimmoota kanarratti bal'inumaan haasofnuuti maal jettu yaadni isin qabdanii dhimma kanarratti akka? Ilaa jijjiiramni bakka gaheera namni jedhu yoo jiraate dogoggoreera. Namni immoo jijjiiramni homtuu hin taane bakkuma durii jirra jedhu yoo jiraate kunis dogoggora. Jijjiiramni jalqabameera garuu bakka hin geenye. Anaaf jijjiiramni kun gaafa ala jirru maaltu naaf mirkaneessee biyya Itoophiyaa keessa jijjiiramni dhufuudhaaf jedhee kanan amanuu jalqabee gaafa lammaanii gooftaan keenya uummata Oromooti jedhe. Gooftaa biraan qabnuu jechuudha. Gooftaan keenya uummata Oromooti jechuun suni ajaja biraan fudhannu ammaan booda jechuudha. Achi jalqabame. Bakki itti deemnu immoo uummanni Oromoo gooftaa ta'uu isaa kan mirkanaa'u gaafa sadarkaa aanaatii fi gandaatti namni qaama mootummaatiif hojjetu mindeessaan isaa gooftaan isaa uummata Oromoo ta'uu hubatee akka sanatti uummataa wajjin quunnamtii dhaabbate. Kanaaf amma achitti deemaa jirraadha kan koo. Achii fi bakka dhaquu barbaannu kana gidduu gufuu baay'eetu jira, qabsoo baay'ee godhamuu qaba. Humnoonni jijjiirama kana jibban Oromoo keessa akkuma jiran ollaa keessas jiran. Keessattuu humnoonni biyya Itoophiyaa keessa kanaan dura uummata Oromoo saboota biraas olaantummaadhaan geggeessaa turan jijjiirama kana dogoggorsuudhaaf hojii baay'ee hojjechaa jiran. Shira hojjechuu irratti dandeettii muuxannoo bara dheeraa qaban. Caasaaleen mootummaan hedduun nama isaaniitu keessa jira. Maallaqa guddaa qaban. Itti dabalee biyyoota gaafa Afrikaa keessas kan jijjiirama kana sodaatan hin jiru. Biyyi kun dimokiraata warri sodaatan hin jiru. Isaan kunis waan danda'an gochaa jiran. Hunda caalaa Oromoo keessa kan irratti wal hubannoonni jabaan jira yoo jiraate malee haalli keessa jiru haala hedduu gaaga'aa haala farreenii fi diinni heddummaatu ta'uusaa hubannee gurmuu Oromoo kana itichinee Oromoo wal keessatti nagaa qabaatee humnoota alaa dhufanii jijjiirama tattaafatamaa jiru carraaqamaa jiru kan fashilsiisuu barbaadan maseensuu irratti hojjechuu qabna.
Keessumaa amma gara uummata Oromootti haa deebinuuti Oromoodhuma keessaa kanneen adeemsa amma jiru kan hin liqinfamneef ni jiru. Isaan kun jijjiirama dhufee jedhamu kana jibbuurraati moo itti quufiinsa dhabuurraati jettanii yaaddu? Ani hin beeku lachuu ta'uu danda'a. Nami garii beeki akka tokkotti ajajamuun aadaanuu ta'ee qaamanuu ta'ee yeroo namni nu ajeju nurraa ka'ee bahu Oromoo biraarraa ajaja fudhachuun nutti ulfaachuu hin danda'a. Amaluma cunqurfamaati. Kanaaf amma biyya kana ka hoogganaa jiru Oromoodha ka jedhu humnootiin Oromoon ta'in hafan hundi fudhataniiru. Bakki gaaffiin jirtu Oromoo keessa. Sun immoo akkan ilaalutti maalirraa maddaa ofiif kabajaa ofiif hin qabnu. Akkuma nama tokkootti of hin kabajnu. Ulfina ofii keenyaaf hin qabnu. Kanaaf namni nu fakkaatu tokko nu hoogganuu danda'a jennee fudhachuutu nutti hadhoofti. Isa kana rakkinni jiru. Kanaafuu bilisummaan sabaa kan dhufuu danda'u bilisummaa nam tokkee sabichirraa ijaarame yoo argame qofa. Hiree murteeffannaan sabichaa kan inni dhugoomu yoo ilmisaa hundi mata mataatti hiree isaanii murteeffatan. Hiree isaanii murteeffachuu jechuun maal jechuudha? Taa'anii mootummaa yookaan Oromoo biraa komachuu, hadheessuu irraa waa eeguun hafee ofumaa kaanee waa godhannee hiyyuma keessaa baana jedhanii gaafa tattaafatan hiree murteeffannaan mata mataa hojiirra oole jechuudha. Isa hamma hin godhinitti hir'ina keenyaaf sababa barbaaduun keenya nafu. Sababa barbaadu sana keessa irra guddaa ka salphatu gaa Oromoodha. Oromoo kanatu kana godheessa sana kana balleesse kun dhibdee guddaadha. Kan biraa si'a baay'ee qabsoo Oromoo keessa bara dheeraa kan an ture wanti itti jiru kun hin fashala. Gaafa inni fashale eenyuun gaafatamaa goonaa ammumarraa qophaa'a namirraa siqee dhadhaabbatee nama tokko lama yookaan fuulduratti achi baaseetu gaafa wantichi kufu abaluutu fashalsiise, abaluutu balleesse, abaluun nu gurgurate jechuu yoo sana akka sanatti yaaduu itti fufne eessallee ga'uuf hin teenyu. Hiree ofii murteeffachuu qabnaa, ofitti amanuu qabnaa, ofitti waan amannuuf immoo warra amma biyya hoogganaa jiru itti amanuu qabna. Hin dogoggoranii jechuu miti ilmaan namaati. Yoo isaan dogoggoran akka Oromoo tokkootti balbala cufanneetu gorfanna malee gabbaanee dhagaatti hin darbinu, hin balaaleffannu kanuma kan koodhaamsi. Egaa jalqaba irratti akkuma kaastan jijjiiramni kun lafa qabatee yookaan milkaa'eera jechuun kan danda'amu hanga sadarkaa aanaa fi gandaatti gadi bu'ee sadarkaa sanatti gooftaan dhaaba biyya bulchuu yookaan qaama biyya bulchuu uummata ta'uunsaa yoo qabatamaadhaan mirkanaa'eedha. Isinis wanti isin jettan jira. Kallattii kanaan gaafa laalamu adeemsi amma jiru kun adeemsa sirriidha sadarkaa sanaan ga'uu hin danda'a jettanii yaaddu? Haala amma jirutti hin danda'a. Garuu wanti caalaa murteessaa waan boriif iftaan goonu. Yoo boriif iftaan nuti kaanee walit duulle akka inni bakka hin geenye shakkii hin qabu. Garuu yoo tokko taanee walii wajjin farreen jijjiiramaa kana dura dhaabbannee hawwii isaan qaban maseensinee yoo jenne bakka ga'uun hinuma danda'ama jedheetan amana. Sun waan dhibdee ta'u natti hin fakkaatu. Tole dhimma kanaan goolamnee gara mata duree biraatti ceenaati. Keessumaa haalamma godinaalee Wallaggaa keessatti mul'atu darbee gara Gujiitti mul'atu wal dura dhaabbannaatu jira. Kunoo garamitti nu geessa jechuu kanarratti yaadni isin qabdan maalidha? Ilaa odeeffannoo guddaan qabu. Ani shaggarii yeroo gaggabaabaadhaaf bahee magaalotuma biraa gahee deebi'u malee biyya keessan deddeemne. Deddeemuunis faayidaan isaanitti mul'anne. Kanaaf first hand information hin qabu, odeeffannoo qabatamaa hin qabu. Garuu darbee waan an dhaga'u irraa akkan argutti warra jijjiirama kanatti hin quufin. Biyya kanatti jijjiirama jechuun humnaan dhufa. Humni tokko dhufee hidhateetu isa hidhate kaan irra aanee ajjeesee hidhee ka ofii ijaara. Akka sanatti waan hin dhufiniif jijjiiramni kun
ammallee jijjiiramni dhufne jechuurra lakki yoo hidhanneetuma qabsoofne malee jechuurra na fakkaata ka boora'insi nagaa karaa dhiha Oromiyaatii fi kibba Oromiyaatti dhalatee jiru. Amma egaa akka dhihoo nutti himanitti dur maqaa adda bilisummaa Oromoo himata humni baadiyyaa kuni amma sana himachuu hin danda'u. Filmaata lama qabu namoonni akka kana hidhatanii baadiyyaa keessa socho'an bakka jiranitti yookaan nagaadhaan harka kennanii hojii barbaadanitti leenjifamanii bobba'u. Yoo san immoo barbaannu jedhan seeraa ala ta'uun isaanii hubatanii akkuma nama seeraan ala socho'aa jiruutti socho'u. Uummatis kana hubachuu qaba. Ammaan booda maqaa adda bilisummaa Oromootiin humni socho'u baadiyyaan hin jiru jedhee hoogganni isaa dubbateera. Kanaaf maqaa sanaan uummata afaan fajjeessuun itti fufuu hin qabu. Nan abdadhaa uummatis dardaroota hidhatan kana gorsee akka isaan harka kennan nagaadhaan jiraatanii nagaadhaan jireenya isaanii akka isaan qaqqajeelfatan gochuurratti yoo bobba'an gaariidha. Amma falammiin nu eegu falammii yaadaati. Falammii qawwee miti. Falammiin qawwee salphaadha. Yookaan duutaa kan ajjeefta. Falammiin ulfaataan isa yaadaati. Yaadaan namicha injifatte wajjinuma jiraatta hin ajjeeftu dandeesse. Sanaaf immoo obsa gaafataa, qophii guddaa gaafataa, qophii yaaduu, qophii obsa qabaachuu, qophii dimokiraatawaa ta'uu gaafataa. Isa kana irra shaakaluutu nu baasaa kan jedhu qabaan. Daawwattoota keenya egaa akkuma duratti ibsuudhaaf yaalee obbo Leencoo Lataa waliin turtii kan taasisaa jirru. Turtiin obbo Leencoo waliin taasisaa jirru immoo ammas akkuma itti fufachaa jira. Isinis nu faana ta'aa jenna. Egaa mee obbo Leencoo gara dhimma waluutti immoo haa ceenuti. Egaa biyyi kun waggoota 27-28 darbaniif sirna federaalizimiidhaan bulaa turteetti ammas sirna federaalizimiidhaan bulaa jirti. Haa ta'uutii federaalizimii biyyattii kanarratti qeeqni garaagaraa yeroo adda addaatti ni dhaga'amaa adeemsa tokkummaa biyyaa laaffisedha warri jedhanis jiru. Gama kan birootiin immoo federaalizimiin dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti jedhanii kan ilaalanis ni jiru. Mee federaalizimii biyyattiin geggeessitu kanarratti yaadni isin qabdan maali? Yaadota kallattii garaagaraatiin ka'an kana ilaalchisuun maal jettu? Kan duraa humnoonni baay'een dogoggora kan isaan godhan sirna federaalaa kana wayyaaneetu fidee jedhaniiti. An abbaa fedhe osoo ta'e 91tti dubbii kana bira darbuun hin danda'amu ture. Wayyaanee ta'us humna biraa ta'us waa'een hiree murteeffannaatiif deebii wayii kennuu carraaqu karaan itti bira darbamu hin turre. Maaliif humni baay'eetu hiree murteeffannaa saba ofii uummata ofii gaafachaa jira. Kanaaf wanti kun seenaatu dhiibee fide malee wayyaaneen itti faarfamuus itti balaaleffatamuus hin qabdu. Ammoo ganna 27 dabeeramoo hin dabne shakkiin hin jiru. Maaliif federaalizimiin dimokiraasii wajjin qofa hojjeta. Dimokiraasiidhaan adda bahee jennaan balaadhaayyuu. Ganna 27 kan carraaqamaa ture. Federalizimii maqaadhaaf godhanii dimokiraasiin immoo akka hin jiraanne godhan. Kun dhibdee gurguddaadha uume biyya keessatti deemee jijjiirama kana maddisiisuu keessattis qooda qaba ture. Amma warri tokkummaa Itoophiyaa jedhu kun dhuguma tokkummaa Itoophiyaatiif dhimmeeti jedhee hin fudhadhuan. Tokkummaa Itoophiyaa yeroo jedhan kood wordiidha. Nuti olaantummaa keenyatti deebi'uu jechuudha hiikaa biraan qabu. Maaliif amma yoo ilaaltan tarkaanfiin isaan fudhatan garii hedduunsaa warra hiree murteeffannaa dubbatu caalaa tokkummaa biyya kanaa gaaga'aa jira. Tokkummaa biyya kanaa gaaffii jala galchaa jira. Amma hamma har'aatti sabboontonni saboota biraa hedduun ijaaramanii jiran. Hundi isaanii walqixxummaa sabootaa, mirgi dimokiraasii jiraachuu, mirgi dhala namaa kabajamuu kana xiyyeeffatanii haasa'aa turan. Amma sabboonummaa ol'aantummaatu dhalate. Sabboontummaan ol'aantummaa irratti hundaa'e kun immoo
tokkummaa Itoophiyaa diiguu waan diiguu hedduu hojjechaa jira. Ummataaf ummata walitti naquu, ummataaf ummata wal jibbisiisuu kun kanatu caalaa tokkummaa Itoophiyaatiif yaaddessaadha malee sirna federeeshinii miti ka jedhuun amanaan. Kanaaf iyyuu sun rakkoo hin qabuudha kan isin jettan. Gama kan biraatiin adeemsonni faallaa sanaa fakkaatan jiru amma wanti kun diigamuu qaba yookaan gara bulchiinsa duraaniitti deebi'amuutu irra jiraataa warra jedhanis jiru. Isaan kun amma yaadni isaan qabatanii deeman injifataa ta'uu danda'a kana booda sirni federaalizimii biyyattii of duuba deebi'uu danda'a. Federeeshinii kana dura filmaata lama qofa jira. Yookaan dimokiraatawuu yoo sun hanqate immoo biyyi kun diigamu. Shakkiin hin jiru kana irratti ani shakkiin qabu. Ani immoo biyyi kun diigamuun balaa guddaadha ta'a Afrikaadhaaf dhala gurraachaa hundaaf qaanfachiisaa ta'a. Kanaaf jabeessinee itti yaaduu qabna. Akkasuma kaaneetuma waan dheedhii daddarbannee waan seenaadhaan dhufe kana hadheessineetuma afaan waan qabnuuf wacuu waan dandeenyu wacnee hadheessinee jijjiirra jedhee ani fudhadhu yoo federeeshiniin kun dimokiraatawuu baate kabraa hafee biyyi kun hin diigama. Diigamuu irra gahee ture. Yeroo osoo Hayilamaariyaam aangoo gadhiisee namoonni biraa akka filaman gochuu baate qarqara diigamuu irra gahee ture. Ammas Itoophiyaa biyya jedhamtu kana gara garaatti humnootiin harkisan baay'ee jiran. Yoo kana akka tokkotti araarsine malee biyyi kun diigamuun hin mala. Hunda caalaa biyya kana diiguu irratti aggaammatee sodaachisaa ka jiru warra federeeshinii kana balaaleffatu. Tole yeroo dhiyoodhaas siyaasa biyyattii keessatti wanti dhagahamu wanti akka haaraatti kaasuu dandeenyu kan biraan zeeginnet poolitikaa wanta jedhamu tokkotu jira. Siyaasa lammummaa jechuu dandeenya laata afaan Oromootiin. Madhaaboleen bifa kanaan walitti gurmaa'anii sochii galanii jiru. Mee dhimma kanarratti isin akka nama siyaasaa tokkotti maal jechuudha zeeginnet poolitikaadhuma jechuudhumti kuni adeemsisaa waan deemsisuudha biyya kana keessatti. Kan duraa waan maal jechuu isaanii akka barbaadan tolcheenaaf hin hubatamne. Kanaaf caalaa irraa ka haasa'uu qaban warruma kanaan ijaaramanii garuu seenaa biyya kanaa keessatti akkaataa itti ramaddutu jira. Nama si mormu hunda hadhaawaa, fokkisaa, cubbamaa yooma jalqabduu akka sanatti of keessa ani waan bareedaattan jira warra kaantu waan uummata diigu waan uummata wal dhabsiisu hojjetaa jira. Kana jechuudhaaf zeeginna poolitikaan kun isa hojjetan fakkaate akkan argetti. Kan biraa zeegaa jechuun citizen afaan Ingiliziitiin hammar'aa biyya Itoophiyaa keessa citizeniin takkaan dhalanne. Lammummaan mirgi lammummaa hammar'aa takkaan kabajamne. Maaliif heera karaa dimokiraasiin tumanne tokkollee takkaa qabaannee hin beeknu mootummaatu higga mangistii nuu kenna. Gaafa mootummaan sun bu'ee higga mangistii isaa wajjin maan kufaa higga mangistii biraa immoo tolchinaa hamma gaafa heera dimokiraatawaa tumannuutti mirgi lammummaa kabajamuu hin danda'u. Mirgi lammummaa kuni sadarkaadhaan babal'achaa dhufe. Kan dura dhalatee civil rights jedhama. Kun walqixxummaa namni hundi seera duratti walqixa ta'uu namni sanyii isaatiin yookaan dhaloota isaatiin yookaan saala isaatiin akka hin balfamne taasisu. Inni kun jiraachuun mirgoota lammaffaa mirgoota poolitikaa maddisiise. Inni kun immoo ijaaramuu yaada ofii ibsachuu filmaataaf dhaabbachuu filuu filamuu isa kana maddisiise. Lola addunyaa lammaffaa booddee sirni gara bitaa kun babal'achaa dhufuurraa social rights immoo dhufan. Kun mana barnoota argachuu wal'aansa argachuu kana argamsiisan. Amma immoo wanti arfaffaan itti dabalamaa jira. Sun mirga afaaniitiif mirga aadaati. Mirgi afaanii kee yoo kabajamuu baate mirguma poolitikaa kee tuqa. Yoo afaan keetiin poolitikaa irraa qooda fudhachuu dhorkamte hammi ati poolitikaa irraa qooda fudhattu hin xiqqaataa jechuudha.
dabalee mirga social rights yookaan mirga hawaasummaa sin tuqa. Ijoolleen kee yoo afaan keetiin baratan, afaan haadha isaaniitiin baratan dafanii barnoota hubatu. Kanaaf warri mirga politikaa lammummaa politikaa zeeginnet jedhan kun tokko kan isaan balaaleffatan afaan irratti hundaa'uu sirna federeeshinii kanaati. Garuu sana tuquun immoo aan akkana mul'atutti mirga lammummaa keessin tuqaa, mirga eenyummaa kee, mirga dhala namaa hundaa'uu tuqaa. Akkasitti hubannee socho'uu qabna malee waan isaan daddarbataniin afaan facaa'uu hin qabnu. Tole, egaa duraan wanti biyya kana keessatti jedhamu irra deddeebiidhaan dhimmi ka'u jira. Uummanni Oromoo biyya kana gara diigumsaatti geessaa warri jedhanis jiru turanii, sababa kanaan uummata Oromoo halaalatti kan ofirraa sodaatan yookaan ittisanis turaniiru siyaasa biyyattiirraa. Amma immoo egaa qaama uummata kanaa kan ta'edha kan biyyatti hoogganaa jiru. Hooggansa bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed fa'aa keessatti kan argamnu. Rakkooleen garaagaraa bakka garaagaraatti mudataati kan isaan jiran, isinis quba qabdu jedheetaniin kan hin yaadu. Dhimmoonni kun yaada sana kan mul'isanidha jechuu dandeenya. Bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed fa'aa ilaalcha sana cabsuu irratti hammam deemeerame? Haala hedduu ulfaataa jalattitu gaafatamni Itoophiyaa bulchuu Oromoota harkatti kufe. Maaliifan kana jedhaa mootummootii kanaan dura dhufan rakkinoota dhaalan takkaam hin furre. Yoo waan furan fakkeessanis dabsaniitu ittiin dhimma ofii fayyadaman. Kanaaf rakkinoonni dhaalaman hedduutu jiran. Kana cinaa immoo rakkinoota haaraa ofumaan margantu jiran. Hiyyumni baay'achuu, lakkoobsi namaa baay'achuu, kun abbaa fedhe yoo ta'e aangoo yoo fudhatee rakkinoota kana furuu qaba. Haala akkas rakkisaa keessattitu gaafatamni Itoophiyaa bulchuu Oromoota harkatti kufe. Sana dabalee hoogganummaa Oromoo kana fashilsiisuuf immoo humnoonni socho'an baay'ee jiran. Kun walitti dabalamee gaaffii Dr. Abiy Ahmedii fi waahillan irratti ba'aan jiru hedduu ulfaataadha. Hedduu obsas gaafata. Kanaaf Oromoo yoo xiqqaate Oromoon wal ta'ee hoogganama jiru kana duuba dhaabbatee jajjabeessaa deemuutu irraa eegama jedheetan yaada. Tole, isinis egaatti dhiyeenyaan waliin hojjechaa akka jirtan yeroo garaagaraatti dhagahaa turre. Jaarmiyaan keessanis jaarmiyaa biyya bulchaa jiru ODP wajjiniin walitti makamee toltaanee hojjennaa jettanis ibsa miidiyaaleef kennitanii turtanii. Mee hojiin walta'iinsaan eegaltan sun maalirra jira? Isin qoonni isin kana keessatti ba'aa jirtan? Walta'iinsichi hojiidhuma xumuruudhumatu hafe malee walta'iinsa qabna. Walta'iinsa qabna. Nuti waan isaan itti jiran kana hin deeggarra karaa dandeenyu hundaan. Gaafa isaan dirqama nu kennan kana nu godhi naan jedhan ka'eetan socho'aa. Amma hojii jaarsaatiin hojjedha. Oduun himaa waan akkasii gaafa akkasii kanatti ta'e gaafa akkasii kanatti ta'e akka namni na booddee waa irraa baratu akka dogoggoraan hojjedhe sana isaanis ittiin deebine gochuu irratti bobba'ee hojjedha. Kan kana caalu jiraataniituma kan argachuun waan guddaa. Tole, gaaffii koo gara xumuraatti fidaatiin jira. Egaa namni siyaasaa waan egeree biyya keessatti ta'u siyaasaan wal qabatee dhimmoota deeman raaguu irratti kanaan duras wanti dubbatamaa tureef qabatamaadhaan ta'e mul'ates immoo hedduutu jira. Kana keessattis qooda guddaa qabdu. Haala amma jiruun yoo ilaaltani bulchiinsa adeemsi bulchiinsa Dr. Abiy kun faan hireensaa fuula duraa maal ta'uu danda'a? Dhimmoonni immoo xiyyeeffannoo barbaadu jettanii itti dabalaan kaastan yoo jiraate. Anaaf murteessaan waan aanaa fi gandatti ta'u. Sadarkaa sanatti hariiroon uummataa fi mootummaa yoo hadhaawee olitti bareedes magatiin qabu.
bakka sanatti waan hedduu qajeelfachuu qabanii kana yeroon argu hundaan kaasaa sadarkaa sana murteessaan ambaasaadaraa fi ministeeraa fi maaloon kun yoo akka fedhe yoo ta'e ka'achiisuun balleessinaan mootummaan inuma hadhaawaa rabbi isaanaa gargaaru jedhee eebbisuu malee waan hin godhu kabiraan qabu. Galatoom. Tole guddaa galatoomaa turtiin ufaana taasistanii fi ulfaadhaa isiniin. Tole. Ayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin egaa nama siyaasaa obbo Leencoo Lataa waliin taasifne asuma irratti kan goolabnu ta'a. Isinis waan waliin turtaniif galatoomaa jenna. Ogeessi kaameeraa keenya Mahammad Eebbisuu akkasumas qophii keenya daayireekt gochuudhaan Yo'eel Bal'inaa Hanis Yoon Ingidaasin faana turreerra. Qophiileen OMN biroon itti dhufu yeroo gaarii isiniin jenna.